meeshaalee faayaa yookiin meeshaalee aadaa Arsii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Oduu gammachiisaa fi waan haaraa qabadhee isinii dhufe. Akkuma sitti argitan kanatti jechuudha. Yeroo hedduu xuunxoleen tiyya banaadha jechuudha. Maaliif jennaan hanga danda'ameen waan xuunxoo kanarratti meeshaa ofii bitu taatee fi irratti soba hin barbaadu. Waan hedduu isin agarsiisuu hedaa har'aaf jechuudha. Kanaafi hundi keessan jirtu amatti kutaan osoo waliin qoodiin Oromoo kiyya baga jiraattan. Ashamaa isiniin jedhee like share waliif godha. Meeshaa aadaa torban qabadhee dhufe. Akkasuma immoo tuyyuu cinatti meeshaa aadaa torban siinqee malee fal'aana dabalateeti. Fal'aanni tokkichi birrii meeqaa warri jettanii fi akkasuma immoo tuyyuu qoriin keessisii hagam saayizii warri jettan kun haala kanaani. Qoriin tun baay'ee bareedduu kan taate kan obboleetti teenna muna aadaa abbaa akkasuma fakkaate. Muna natti fakkaatee yeroo dogoggoruu baadhee akkaataan ajajjii isii jechuudha. Haala kanaani maashaallah jedhee jira. Warroonni meeshaan isin jalaa turu sababni ani meeshaan kiyya turuu fi kunoo nam tokko bira wajjachiisa isinii galee yeroo fudhatan beeytanii yoo nama adda addaa bira wajjachiise ammoo akkuma diizaayiniin garagara ta'e hodhaannee kurree qorii tanniin lamaanii ilaala wal biratti. Kurree qorii tanniin lamaanii hodhaan isaa yookiin kurreen qorii akka tokkotti jechuudha gaxxama. Kun ammoo nama biraa yoo ta'e kurree kanaayyuu qorii kanarra bitee beeku yookiin hodhee beeku. Bar erga meeshichi kun qophaa'ee jechuudha waan isin himuu barbaadu. Erga qoriin kun qophaa'ee erga kurreen kun hodhamee calleen kunniin dhahamee irratti uffifamee diramaa akka sirriitti isinii ta'u barbaada. Namootiin hedduun qoriin keessa wiixaa kurreen wiixaan waa ta'u warri jettan qoriidhaan haga ammaa wiixaadha ofii kiyyaa. Akkasuma immoo namni an biratti jirreessisullee nama amanamaa jechuudha. Amanamaa rabbii tokkichaami anaaf odoo hin ta'in jireenya ofiitiif anis isiniif odoo hin ta'in ofii kiyyaa fi inni sunis ofiitiif dalaga jechuudha. Kanaaf namni tokko qoriin dabduudhaa kun dhootudha jettanii inshaallah haga rabbiin nu laaffiseeni hin dabdullee hin dhootullee yoo dabdullee ammoo tuyyuu wanni akkasitti nama jallataa akkasiitii miti. Yookaan mukumatu yeroo bocan jechuudha. Isinii galaa jira miti malee sanittuyyuu kunoo maashaallaadha. Qoriin tuni abbaa gadaa odaanii akkuma asitti beeytan kanatti namootiin hedduun akka barbaadanii ajajachuu dandeessan. Kalarii adda addaatu jira jechuudha. Amma amma kana qorii afurtu na bira jira. Garuu namni wanni ani ifa godhuu barbaadu qorii aadaa Arsiitii fi abbaa gadaa qofa odoo hin tahin kalariilee adda addaatiin jira. Kunoo fakkeenyaa fi meeshaan kuni meeshaa akkana obboleettiin teennaa ajajattee argaa jirtaniin kunoo tokkoffaa irratti meeshaa isii kana akkuma sitti argitanii fal'aanni Arsiidha. Qorii abbaa gadaatiin naa godhi odaan jettee argitanii hin bareeda gatiin isii xiqqoo ni dabala. Qorii abbaa gadaatiin biraan bareeda diizaayiniin bareeda xuunxoon ammoo Arsiini. Xuunxoo tana wanni reef irratti isiniin jedhe meeshaan fakkeenyaaf garagaratti yoo namni warri bareedinaaf garagara bitattanii xuunxoon fal'aanni kun tokkichi birrii 800 fal'aanni kun tokkichi garuu meeshaalee kana hunda isaa 11,000 yoo walirratti bitattan haga inni salphatu ofii keessanii herreega. Akkasuma immoo tuyyuu kun killaa hunda isaa banee isin agarsiisa. Oduu gammachiisaa immoo isiniif qaba. Innis maali yoo jettanii na gaafattanii sababa sabiskiraayibiin kiyya dheengaddarraa eegalee har'a guyyaa 3 jirra. Kunoo killallee ilaala. Killi kunii fi kunillee abbaa tokko bira waan dalagameef kurreen isaa akkasumatti waliin taru jechuudha itti gaxxamama. Argitanii? Garuu abbaa lamaaf dalaysiisee abbaa tokko bira dalaysiise. Kanaaf yoo turellee xiqqoo obsannaa eeggadhaa jedha. Killa jechuun kunoo isa kanaadha. Akka qoriiti garuu xiqqishaadha qorii miti. Dur jechuudha nam duraaniin dhadhaa yeroo guriin deeman fakkeenyaaf qorii kana wanni isin sirriitti naaf hubachuu qabdanii wanni isin hubachiisuu qabu killa jechuun qorii tana yoo waa godhatanii deeman dhadhaa baqaa asii buufatanii deeman wal bira kaatanii maa jennaani yoo nyaatarra dhadhaan hir'ate kana keessa qophaaya itti eda'anii jechuudha. Namootiin tokko jaayina gaafattanii jaayinii ka dhadhaa itti kaayan yookiin ammoo dhadhaa ibidda biratti akka ammanu fakkeenyaa fi ka dhadhaa jennee maal fayyadamna. Ka sibiila baaldii sibiilatti jira akkasuma immoo erga dhimmisni makarajii distii xixiqqoo akkanatti qabannaa qabu akka maxxashaa tahee yookiin ammoo tuyyuu akka makarajii qabannaa qabutti dhadhaa ibidda biratti ama fakkeenyaaf istoof irratti daddafnee oofisnu kana haala sanii jaayin jechuudha. Jaayin mukarraa odoo hin tahin ka dalagamu killa ka mukarraa dalagamu ka dhadhaa jaayin faararraa dalagama. Isinii gala inshaallahu ta'ala yoo argadhe qabadhee isinii dhufa haga danda'een jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bifa kanaan siinqeen takkitti 1,800 1,500
isinii galee akka bakkaatiin akka diraa calleen bareedduun haala kanaan garagaratti warri bitattan hedduu isinitti waddataa isiniin jedha. Bakka tokkotti ammoo akkanatti ni hir'ataa baay'ee hedduu bareeda. Kanarraa namootu uffata aadaa raayibiin kiyya 2,000 qofa 1,900 fi wayi hir'ataa 50 galuuf jechuu isa sababeeffachuun har'a fakkeenyaaf obboleettiin takka dhuftee meeshaa kana torbannarraa ajajatti taananiin diskaawuntii 500 qabdi. Ka arsiillee dhuftee ajajatti taananiin diskaawuntii 500 qabdi. Aadama kamiyyuu uffatarraa akkasuma mootuyyuu meeshaa irraa warri waan akkanarraa ajajattanii diskaawuntii na biratti ni argattanii. Inni kun ufii kiyyaa waan kiyya tahee waan baasii xaarii bu'aa irra baasee koomishiina malee warri meeshaa aadaa na biraa qaban koomishiina malee dalagamaaf kiyya waan taheef jechaadha. Sababa kana sababeeffachuun jecha tokko keessaniin koottaa heloo jechuudhaan lakkoofsa kiyya bilbilaa duwwaa 978 waatisaappii telegiraamaadhaan na argachuu dandeettanii isiniin jedha. Akkasuma mootuyyuu meeshaalee hedduu meeshaa firnicharaa oduu gagammachiisaa bareedaa waraqaa ragaa wajjin jechuudha nagahee yookiin ammootuyyuu ittiin bittaa ragaa waraqaa sanii firiijiidhaan hunda isaatu qabadhee kan isiniif bitee isiniif kennaa jirudha. Warri meeshaa fudhattan ni beeytan jedhee yaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee namni na jaalattan tokkoon keessan chaanaala kana laaltan hiriyoota keessan sheer waatsaappii telegiraama iimoodhaan sheer gochuudhaan sabiskiraayib akka godhan itti himaa isiniin jedha. Warroonni yuutuubarran na beeytanii tiktookii kiyyan beeynallee tiktookiin kiyyallee ummurazaan jedha. Dhaayitanii fooloo koppiliinkii gochuudhaan akka viyuun kiyya guddatuu fi akkasuma mootuyyuu TikTok irraa birrii takka illee argattu. Wanni isin naa hubachuu qabdan. TikTok irra aalamni hedduu waan jiruuf isinuma hordoftootu akka keessaniitu iyyuu mannaan jedhe isiniif fakkaate. TikTokii kanarra nama hedduu Oromoo hedduu jira. Achirratti akka TikTokiin sii guddatu achi booda YouTuber kan kee achirra beeksifatta waan naan jedhanii kan YouTuber irraa dhimma qaba malee TikTok irraa dhimma hin qabu isiniin jedha. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja warroonni jechuudha. Gaafii adda addaa jinqamtanii na gaafataa jirtan. Mana innu ijaartaa maal jettanii ijaaraa lafa nuu bittaa isiniif binnaa ana qofa osoo hin tahin kunniin namoota gugurdaa dabalateetiin isiniin jedha. Ani hojii kiyyuma kanarratti xiyyeeffadha. Namaan wal isin qunnamsiisa garuu wanni isin hubachuu qabdanii keessattuu warroonni magaalaan Adaamaa haga takka karaalleen irraa babbayees irrataa jirti. Warri bitachuu heddanii hangam qaba hagam qophii qaba akkasuma mootuyyuu hagamitti qophaa'ee maallaqa hagamii qaba warri jettanii ufii keessaniif yaaddanii jechuudha. Mana bitachuu barbaadanii gaafii qofaaf osoo hin tahin gaafii isin hundaaf asirratti hin deebisa. Eenyumaa yoo bichisiifattan qophaayaati heloo jedhaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni meeshaa uffata iidaan sababeeffachuuf meeshaa hedduu na biraa qabdanii sababa firaashni jechuudha. Firaashni duraan hin bitu diriimiin sun magaalaa irraa baduudhaan kabiraa fakkeenya isinii galee faashina jijjiiramaa dhufa biyya keenya isinii galaa jira miti. Wallahi sababa saniif jecha isin jalaa ture firaasha diriimii sanii dhabe firaasha biraa ka amma sirriitti biyya keenya keessatti faarsaa jiran itiyoo jedhama garuu qarshiin isaa xiqqoo inni ni waddada. Sababa saniif jecha haala kanaan meeshaan keessan hundi isaa na jalaa ture. Namoota na biraa qaban hedduu keessa nama lama bichaa firaashni isaa bitamee kan lafa jiru dhugaa dubbachuu fi hundumaafuu isin jaaladha isin kabajaa. Subscribe share like gochuun wanna dhabnillee akka argannu du'aayinuun gochuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya subscribe kiyya 50 galchaati koottaa waliin haflaa haa nyaannu isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Nagaa toora bulaa.